Mafan mataa keessa qabadhee amma immoo hin gobbataa jirti. Yeroo ammaa kana keessa mataa namoota amantii biraa as keessa hattuun hin jiru jechuuf miti. Hattuun utuma jiru hin baay'atu. Namoota amantii biraatu islaama maqaa balleessuudhaa jecha, amantii maqaa balleessuudhaa jecha. Namoonni amantii hin qabne, namni amantii qabu silaawwa amantii nama irratti waan hojjetu. Namni amantii hin qabne yoo jenne irra gaariidha. Namni amantii hin qabne inni hammaata. Yoo hammaate bineensa ta'a. Yoo bineensa ta'e immoo bineensaa gadi namatti yaada. Sammuu namaatiin yaada waan ta'eef irra hammaata. Dabala dhiyeenyaa kana markaatoo keessatti hattuun qabamanu niqaabaa wajjin qabamaa jiran. Jilbaaba uffatu, hijaaba uffatu, jilbaaba irratti wanti kaayyatu. Booddee yeroo poolisiin sakatta'u garuu namoonni meeqa gadi hin baafamu hinaasaa'amuufi malee namoonni meeqa amantii kana qabatanii hannaa wajjiniin waa meeqa ijaaba jala dhoskatanii qabamanii tumamuun nama islaamaatu hattuudha jechisiisuudha ta'aabii gochuun uffata kana irratti rakabsiisanii ijaaba fokkisiisuudha itti hojjechuun akka ijaabni kun biyyarraa ba'e baankii keessa dhaqanii waa sakatta'a waan adda addaa hojjechuun hojii cabarbaraa jedhe nagaa shibbaa jamal hojii uuma kana hojjechuun yeroo ammaa kana keessa akkuma dur nu fakkaatanii Haayile Sillaaseen nu dura keenyaan imaamanuu ta'anii gariin hajji nu keessaa ba'an jamaaliin ta'anii booda raagweelitti awwaalaman tokko. Gaafa akkana nutti hojjetamaa bara maaliif jennaanii muka jige qottootutti baay'ataa miti. Muka jige qottootutti baay'ataa. Hunda falaxata jechuudha bara. Muka jigaadha. Muka jige kana immoo hunda bobeeffata hunda midhaaniin bilcheeffata. Daawwattoota keenya waa inni fakkaatanii waa balleessuu amma sabana kana guutteetti. Hijaaba uffatanii dubartiin halkan karaarra dhaabbachuu jalqabaniiru. Maaliif jennaani namatu dubartii islaamaa barbaada jechuun tokko akka waan tamsaatee fakkaatti. Magaalaan yeroo ammaa kana keessa xiqqoo jidduu kana wanni ta'e wayii ka'ee xiqqoo akka haara galfachuutti jirra. Magaalaa Finfinnee kana keessa waa ta'e itti qabamee asiifachii jalqabamee numa inaan xiqqoo si afura baafanne malee yeroo darbee amma dura dubbiin akka kanaa naannoo